kophii addaa qaba. Innis yaadannoo waggaa arfaffaa wareegamuu obbo Abdul Jabbaar Hussein ta'a. Kanaafis marii gabaabaa gaggeessuuf deemnaa. Keessummoonni keenya har'a nuuf waliin jiran akkuma iskiriinii irraa argaa jirtan obbo Baqqalee Garbaa kan hundi keessan beektanidha. Obbo Lidatuu Ayyaaloos hundi keessanuu hin beektu. Ani Milkeessaa Miidhagaatii. Waayilli koos Ittaanaa Habteen na waliin jira. Hordoftoota keenyaan gamanumaan akka nu hordoftan jecha keessummoota keenyaan keessattuu obbo Baqqalee Garbaa fi obbo Lidatuu Ayyaaloodhaan baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. ገለቶም እንደምን ከረማችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ይህ ሆርን ኮንቨርሴሽን ነው። ዛሬ የአቶ አብዱል ጀባር ሁሴን መስዋዕትነት 4ኛ ዓመት መታሰቢያ ፕሮግራም እያካሄድን ነው ያለነው። ይሄንን ፕሮግራም ከኛ ጋር እንዲካፈሉ የጋበዝናቸው ሁለት እንግዶች በኢትዮጵያና በኦሮሚያ ፖለቲካ የታወቁ ፖለቲከኞች ናቸው። አቶ በቀለ ገርባና አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው። ከወዲሁ እንድትከታተሉን ጋብዘናቸዋል። Kanatti aansuudhaanis seenaa gabaabaa waa'ee obbo Abdul Jabbaar Hussein waa xiqqoo dubbachuu barbaanna. Yaadannoo obbo Abdul Jabbaar Hussein seenaa isaarraa kaana. Obbo Abdul Jabbaar Hussein Oromiyaa godina Baalee aanaa Agaarfaatti dhalatanii kutaa tokko amma kutaa 10 achuma Agaarfaatti baratanii kutaa 11ffaa Dodolaatti baratanii kutaa 12ffaa gara Agaarfaatti deebi'uudhaan qabxii olaanaadhaan barnoota isaanii xumuranii barnoota seeraa barachuudhaaf gara Finfinnee Yuunivarsiitii Finfinnee Addis Ababa Yuunivarsiitii ce'anii achittis digirii jalqabaa isaanii LLB'dhaan eebbifamanii achuma akkuma bahaniin eebbifamanii jechuudha. Abbaa murtii ta'uudhaan godina Harargee Bahaatti uummata isaanii tajaajilaa turanii. Sana boodas egaa waggaa 4f abbaa murtii ta'anii tajaajilanii sanatti aansuudhaanis walitti aansuun waggoota 4f ilqisoo yookaan instituutii leenjii qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa Oromiyaatti leenjisaa ogeessota qaamolee haqaa ta'uudhaan waggaa 4f tajaajilanii obbo Abdul Jabbaar Hussein. Itti aansuunis immoo abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii sadarkaa kamittuu ta'uudhaan uummata isaanii tajaajilaa turanii. Hanga gaafa ajjeefamaniitti abukaatoo hidhamtoota siyaasaa lammiilee biyya sanaa hundaa ta'uudhaan tajaajilaa turanii obbo Abdul Jabbaar Hussein. Egaa obbo Abdul Jabbaar Hussein bara tajaajila isaanii keessatti nama ilaalcha siyaasaan utuu gargar hin qoodiin amantiidhaan eenyummaadhaan garaagarummaa adda addaa bu'uura godhachuun utuu nama gargar hin qoodiin haqaaf jecha dhaabbatanii uummata isaanii tajaajilaa turaniiru. Keessumattuu ammoo hooggantoota siyaasaa garaagaraatiif abukaatoo ta'anii tajaajilaa turaniiru. Akka fakkeenyaatti keessummoonni keenya lamaan nu faana jiran obbo Baqqalee Garbaa fi obbo Lidatuu Ayyaaloo dabalatee obbo Jawaar Mahammad Faas akkasumas gaggeessitoota KFO hedduudhaaf abukaatoo ta'anii tajaajilaa turanii. Sanarra darbuudhaanis hiyyeessota lammiilee biyya sanaa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin utuu gargar hin baasiin sababa eenyummaa isaaniitiin warra hidhame sababa ilaalcha siyaasaatiin warra hidhame hiyyeessota gargaaruudhaan kaffaltii tokko malee hiyyeessota mana hidhaa turan kana gargaaraa akka turan dhaabbataa fi akka turan duubatti deebinee ilaaluu dandeenya. Utuma kanaan jiranii hagayya 11 2021 magaalaa Adaamaatti galgala keessa ajjeefamaniiru. Hagayya 12 2021 achuma Adaamaatti awwaalamanii. Egaa obbo Abdul Jabbaar Hussein maatii ijaarratanii mucaa durbee tokko qabu turanii rabbi jannataan isaan haa qananiisu jenna. Ittaana gara keetti deebiseera. Abdul Jabbaar Hussein አጋርፋ ባሌ ዞን ውስጥ ነው ተወልዶ ያደገው። ትምህርቱን ከ1 እስከ 10
የተከታተለው እዛው አጋርፋ ነው። 11ኛ ክፍል የተከታተለው ዶዶላ ነው እዛው ባሌ። 12ኛ ክፍል አጋርፋ ተመልሶ ነው ያጠናቀቀው። አብዱል ጀባር ሁሴን የመጀመሪያ ዲግሪውን በህግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው። ከዚያ በኋላ ዳኛ በመሆን ምስራቅ ሐረርጌ አገልግሏል። ከዛ በመቀጠል ለ4 ዓመታት አዳማ የሚገኘው የኦሮሚያ የህግ ባለሙያዎች ማሰልጠኛ እና የህግ ጥናት ኮሌጅ ውስጥ አገልግሏል። ከዛ በመቀጠል ጠበቃ በመሆን እና በሁሉም ፍርድ ቤቶች አማካሪ በመሆን አገልግሏል። በዚሁ አገልግሎት ማለት ነው ህይወቱ እስከሚያልፍ ድረስ በተለያዩ ቦታዎች አገልግሎት ሲሰጥ ነው የከረመው። አብዱል ጀባር አንዱ የሚታወቅበት ሌጋሲው በሁሉም የኦሮሚያ አካባቢዎች ከኦሮሚያም ውጪ በመጓዝ የህግ አገልግሎት ለማግኘት ችግር የገጠማቸው የገንዘብ ችግር ያለባቸው ሰዎችን በሃይማኖትና በብሔር ሳይለይ ሲያገለግል የከረመ ነው። በዚህም ባለፈው ስርዓት በኢህአዴግ ዘመንም የተለያየ ጫና ሲደርስበት የነበረ ነው። በአብይ አህመድ ጊዜም ትልቅ ጫና ሲደርስበት ነው የከረመው። ዛሬም በዚሁ ማስታወሻ በዚሁ ሌጋሲው ስንናገር እንደምታዩት አቶ በቀለ ገርባና አቶ ልደቱ አያሌውን ጨምሮ እነ ጃዋር መሐመድንም ጨምሮ ጠበቃ ሆኖ አገልግሏቸዋል። እነሱ በኋላ ይህንን ለመናገር ይችላሉ። በዚህ አገልግሎት ላይ እያለ ነሐሴ 11 2021 በአውሮፓ አቆጣጠር ማታ አዳማ ተገሎ ነው የተገኘው። በሚቀጥለው ቀን ማለት ነሐሴ 12 አዳማ እዛው ነው የተቀበረው። አብዱል ጀባር ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት ነበረ። Egaa kanumaan galatoomaa jecha gara gaaffilee keessummoota keenyaaf qabannetti ceenaa gara Obbo Baqqalee Garbaatti ce'aa. Obbo Baqqalee Garbaa Abdul Jabbaar gaafa du'e eessa turtanii akkamitti dhageessanii gadda guddaa kana akkamitti dhageessanii maaltu isinitti dhaga'ame? Haala inni itti du'es achumaan yoo nuu kaaftan. Galatoomii milkeessa dhuguma waa'ee Abdul Jabbaar yeroon dubbadhuanii gadda guddaan natti dhaga'amaati. Maaliif akka ogeessa seeraa qofaatti osoo hin taane anaafis baay'ee natti dhiyoo ture akka obboleessaatti. Maatii koos baay'eetti dhiyaata ture, baay'ee isaan jajjabeessa ture. Yeroo an bira hin jirres yeroo baay'ee mana dhaqees hin dubbisa ture, bilbilaan hin dubbisa ture. Waan hundumaatiin isaan bira dhaabbata ture. Kanaatiif ani akka ogeessa seeraatti qofa miti kan isa ilaalu akkuma nama obboleessa isaa tokko dhabeetti kan natti dhaga'amu jechuudha. Abdul Jabbaar yeroo namoonni abukaatoo namaa ta'uudhaaf sodaatan san keessa ogeessa dhabnee yeroo rakkachaa turre sana keessa amma Mokonnin nama jedhamu tokko wajjiniin yeroo jalqabaatii fi yeroo lammataatiif yeroo hidhamnu kan nuuf dhaabbatan isaanii yeroo kana keessatti falmiin ni geggeessaa ture, waan inni hojjechaa ture. Miidiyaadhaanis namni hundumtuu quba qabaa, waan baay'ee irra deebi'ee waan dubbachuudhaaf na barbaachisus miti. Du'a isaa kana dhaga'ee ani mana hidhaa keessa taa'etanii yeroo sadaffaadhaaf mana hidhaatti deebi'ee utuma achi jirru Jawaar Mohaammed fa'aa wajjiniin mana hidhaatu jiruuti kan dhaga'e. Yeroo dhaga'ee gadda guddaadha kan natti dhaga'ame. Gadda koommoo kan guddaa kan godhu obboleessa koo kana na bira dhaabbatee ana duwwaadhaaf otoo hin taane namoota mirga isaaniif falman, namoota nama dhaabbateef dhaban, namoota rakkatan bira dhaabbachuudhaaf akkuma silayyuu ibsite sanyiidhaan amantaadhaan utuu hin qoodin, ilaalcha siyaasaatiin utuu hin qoodin, lafa ogummaan isa barbaachisuu fi lafa akka namaatti namaaf dhaabbachuun irra jiru hundumaatti nama dhaabbachaa ture kana gaafa gaggeessaa isaatii bira jiraachuu dhiisuu kootiif
bira jiraadhee anis akkuma warra kaanii nagaatti naamin deemuu isaatiif baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ama. Kanan dhaga'eegaa mana hidhaa keessa taa'eeti jechuudha. Kunoo asuma wannoo kanarraa yoo akkuma argitu footoo kanarraa suuraa kanarraa akka argitanii mana kootti kuni amma dhiyeenya keenya hammam akka inni ta'e kan arguu hin dandeessa. Mana koo Adaamaa jiratti mana koo Adaamaa jirutti kan inni dhufee na dubbise maatii koo wajjiniin jechuudha. Amma kana walitti dhiyaanna gaddi natti dhaga'amu samma kana guddaadhaas jechuuf jedha milkeessa. ወደ አቶ ልደቱ እንሄዳለን። አቶ ልደቱ ከአብዱል ጀባር ጋር እንግዲህ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ትታወቃላችሁ። አብዱል ጀባር ህይወቱ ሲያልፍ የት ነበርክ? እንዴት ነው የሰማኸው? እስኪ ግሮሶማ በቅድሚያ በጣም ነው ማመሰግነው። አንደኛ ሆርን ኮንቨርሴሽን ይሄን እድል ስለሰጠኝ በጣም ነው በእውነት ማመሰግነው። ዶክተር ኢታና ዶክተር ሚልኪያስ ከልብ ነው አስታውሳችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቤን እንድሰጥ ስለጋበዛችሁኝ በጣም ከልቤ ነው በእውነት ማመሰግነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ጋሽ በቀለም እንኳን ተገናኘን ትንሽ ሰንበት ብለናል ከተገናኘን 1-2 ወር ሊሆነን ነው መሰለኝ እና ደስ ብሎኛል። ከልብ ነው በእውነት ማመሰግነው። አብዱል ጀባር ሞቱን የሰማሁት እዚህ አሜሪካን ሀገር ከመጣሁ በኋላ ነው። መጥቼ 1-2 ወር ነው 3 ወር ከሆነ በኋላ ነው በድንገት መገደሉን የሰማሁት እና የዛሬ 4 አመት እዚህ አሜሪካን ሀገር ሆኜ ነው የሰማሁት። ከዚያው በማስቀጠል ምናልባት ሁለተኛውን ጥያቄ ወደ በቀለ ሳንመለስ ያው እንግዲህ አንድ ሰው በሩቁም በቅርቡም ቢሆን የሚያውቀው ሰው ህይወቱ ሲያልፍ ማዘን አይቀርም። አብዱል ጀባር ግን ቅድም እንደገለጽ ነው የብዙ ሰዎች ህይወትን የዳሰሰና ያገለገለ ሰው ነው። ምን ተሰማ ልደቱ? በዛ ቅጽበት ስትሰማ ምንድን ነው የተሰማ? በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም ነው ያዘንኩት። ምናልባት አይታችሁ ሊሆን ይችላል ያኔ ኦኤምኤን ጋብዞኝ ነበር በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንድሰጥና ስሜቴንም መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር በእውነት እና መገናኛ ብዙሃን ላይ ቀርቦ ማልቀስ ተገቢ አይደለም፣ ግን እኔ ያንም እንኳን መቆጣጠር ያልቻልኩበት ሁኔታ ነው የነበረው እና አሁን ኢታና እንዳልከው አጭር ጊዜ የሚባል አይደለም። ቢያንስ 5 ወር በሳምንት 2 ቀን 3 ቀን እንገናኝ ነበር። ከእስር ቤት ተፈትቼ ከወጣሁ በኋላ በጣም እንደ ቅርብ ጓደኛ ነበረ የምንገናኘው እና ለኔ ለመተዋወቅ ምክንያት የሆነን ያ የመታሰሪ ጉዳይ ቢሆንም እንደዛ 5 ወር 6 ወር 7 ወር እንደሚተዋወቅ ሰው አልነበረም። በጣም የቅርብ ወዳጅና ጓደኛ የሆነ አይነት ነበረ የምንተያየው እና እንደው ለአጭር ጊዜ የሚባል አይደለም ማለት ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ እኔና እሱ የተዋወቅ ነው ያው እስር ቤት እንደገባሁ 1 ሳምንት ወይም ደግሞ 10 ቀን ሊሆን ይችላል። ድንገት ፖሊስ ጣቢያ ሰው እንደሚፈልገኝ ተነገረኝ። ስወጣ እሱን አገኘሁት። አብዱል ጀባር ባላለው የህግ ባለሙያ ነኝ፣ ጠበቃ ነኝ አለኝ እና እንዲሁ ዝም ብሎ ሊጠይቀኝ የመጣ ሰው ነበር የመሰለኝና ያው ጠበቃ እንደሚያስፈልግ ሰምቼ እኔና ጓደኞቼ ጠበቃ እንደምንቆምልህ ልነግርህ ነው የመጣሁት አለኝ እና ያው የታሰርኩት ኦሮሚያ ክልል ስለነበር እኔ ኦሮምኛ ተናጋሪ አይደለሁም። በአጋጣሚ ሆኖ ብዙም ኦሮምኛ ተናጋሪ የህግ ባለሙያዎች አላውቅም ነበር እና ሰው ያፈላለኩ ነበር ያኔ እና አንድ ወዳጅ ነበረኝ ቢሸፍቱ የሚኖር ጠበቃ እና እሱ ጠበቃ እንዲሆንልኝ ጠይቄው ያው ምቾት ባይሰጠውም ጉዳዩ ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ስለሆነ እንግዲህ ይሉንታ ይዞትም እሺ ጠበቃ ሆናለሁ ብሎ ወስኖ ነበር። ግን ምቾት እንዳልተሰማው ይሰማኝ ነበርና አብዱል ጀባር መጥቶ ጠበቃ ልንሆን ነው ሲለኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከየት ነው የመጣኸው? ለምንድን ነው የመጣኸው? በጀርባ ምክንያትህ ምን ይሆን የሚል ጥያቄም አላነሳሁም። በተፈጥሮዬም እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም እና የና አቶ ጀዋር የነጋሽ በቀለ ጠበቃም እንደሆነ
ነገረኝ ከዛ በኋላ ያው ህጋዊ ጠበቃዎች ሆኑ 4 ሰዎች ናቸው እንግዲህ ከሱ ጨምሮ አሁን ፎቶግራፍ ላይ የምታያቸው አቶ መሐመድ ጅማ አቶ አሸናፊ ተስፋዬ አቶ ገመቹ ጉተማ ነው 4ቱ ነበሩ ነገር ግን ጉዳዩን በኃላፊነት ሁላችንም ተሰብስበን እንዲመራ የመረጥነው አብዱል ጀባርን ነበርና የኔን ኬስ ቀጠሮዬን የሚከታተለው ለፍርድ ቤት የሚቀርቡ መልሶችን ማመልከቻዎችን ረቂቅ የሚያቀርብልን እና የሚመራው አጠቃላይ ቲሙን እሱ ነበር እና ከኔ ጋራ በጣም ቅርብ ግንኙነት ነው የነበረን እና እውነቱን ለመናገር እንግዲህ ያው ቅድም እንዳላችሁት እኔና አብዱል ጀባር በአካል አንተዋወቅም ምናልባት እኔን በሚዲያ ላይ ያውቀኝ ይችላል እኔ ግን ስለመፈጠሩም አላውቅም ተገናኝተንም አናውቅም እንዳላችሁት በሃይማኖት አንገናኝ ከተለያየ የብሔር ማንነት የመጣን እና ከዛም በላይ ደግሞ በፖለቲካ አመለካከት ራሱ አንገናኝ እሱ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነው ያን አመለካከት የሚያራምድ ነው እኔ ደግሞ ከዛ የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ያለኝ እና እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች ግን እንቅፋት አልሆኑ ሰብአዊነት ተሰምቶት ኤቲክሱን አክብሮ ለኔ ጠበቃ ሆኖ ለመቆም እንግዲህ አገዛዝ ባለበት ሀገር አገዛዙ እንዲህ አይነት ሰዎችን አትኩሮ በሚከታተልበትና ያው እንዳየነው ህይወቱንም መጨረሻ ላይ ለመስጠት የገባበት አደጋ የተፈጠረበት ሁኔታ ውስጥ ነው የገባው እና እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች ሳይገድቡት በምንም ተአምር ከኔ ጋር ምንም አይነት ፐርሰናል ትውውቅ ሳይኖረው ለመብት ብሎ ለሞያ ብሎ ነው ከኔ ጋር አይቆም እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ 3ቱም ጠበቃዎች እና ለኔ እውነቱን ለመናገር በህይወቴ አንድ ትልቅ ትምህርት ነው እነዚህ ሰዎች የሰጡ ከዛም በላይ ደግሞ ለኦሮሞ ኤሊቶችም ያለኝን አመለካከት በደንብ እንድፈትሽ ያደረገ ትምህርት ነው የሰጠኝ እና አዘይንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሁላችንም ለካ የአንድ ሀገር ልጆች ነን ሰዎች ነን ስለዚህ የጋራ ጉዳይ ሁልጊዜም አለን እንደዚህ መተሳሰብ መረዳዳት እንችላለን የሚለውን አመለካከት በጣም አጠንክሬ እንዳየው የረዳኝ ትምህርት ነው እንደዛ ሰዎች የሰጡኝ እና በጣም የሚገርም ነው በቀጠሮ ኖሮኝ ፍርድ ቤት ሲሄድ ያው እንግዲህ ጥብቅና ውድ ስራ ነው ቀላል ነገር አይደለም እና 4ቱም ጠበቃዎች ናቸው ሁልጊዜም ቀጠሮ ላይ የሚገኙት እና አንዳንድ ጊዜ ክርክርም ላይኖር ይችላል የጊዜ ቀጠሮ መጠየቅና ማራዘም ሊሆን ይችላል እና ለተወሰኑ ደቂቃዎች ሊሆን ይችላል ፍርድ ቤት መቀርብ ግን ያም ሆኖ ከአዲስ አበባም ከተለያየ ቦታም ውጠው መተው 4ቱም ይገኛሉ እና አለምናቸው ነበረ መጨረሻ ላይ ባካችሁ ለምን 4ታችሁ ትገኛላችሁ አንድ ጠበቃ ኮለኔ በቂ ነው ምን ጥቅም አለው ላችኋል እና በምንም ተአምር ይሉኛል ኦሮሚያ ክልል መተህ አንተ እዚህ ፍርድ ቤት ችሎት ላይ በአንድ ጠበቃ ብቻህን ቆመህ እንድትታይ አንፈልግም ነበር እና የሚገርም ነበር እና ነገሮቹ እየተራዘሙ ሲሄዱ ምናልባት 1-3 ወር ምናምን የነሱን ጥብቅና እንዳገኘው ጓደኞቼ ተሰባስበው እነዚህ ጠበቃዎች እኮ በጣም ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ስለዚህ እኛ አትሊስት ገንዘብ አለን እና ለትራንስፖርት እያወጡ ለስልክ እያወጡ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ስለዚህ አትሊስት ለነዚህ ወጪዎቻቸው የሚሆን ገንዘብ ለምንድነው እኛ ማንከፍለው ብለው ሰብሰብ ብለው አነጋገሯቸው እና አብዱል ጀባርን ነበረ መጀመሪያ ያነጋገሩት እና እኛ ገንዘብ አለን እናንተ ጊዜያችሁን ዕውቀታችሁን መስዋዕት እያደረጋችሁ እና ለትርፍ ሳይሆን አትሊስት ወጫችሁን የምትሸፍኑበትን ገንዘብ እኛ እንስጣችሁ ብለው ጠየቋቸው ብታምኑም ባታምኑም አብዱል ጀባር እንባ አውጥቶ አለቀሰ እንዴት እንደዚህ ብላችሁ ትጠይቁኛላችሁ ከልደቱ እንዴት እኛ ገንዘብ ተቀብለን እንቆማለን ለህዝብ የሚታገል ሰው የኛ አጀንዳ ነው የኛ ጉዳይ ነው ስለዚህ እኛም በጋራ መክፈል ያለብን ዋጋ ነው እንጂ እናንተ ለኛ የምትከፍሉት ገንዘብ እንዴት ተጠየቃለሁ ብሎ አኩርፎ የነበረ ለተወሰነ ቀን እውነቱን ለማለት that much human የሆነ ሰው ነበር አብዱል ጀባር እና ከባድ ነበር ሲሞት ስሰማ እናመሰግናለን አቶ ልደቱ እዚህ ኮሜንት ላይ ሳይ መግቢያ ላይ አማርኛ ብትጨምሩልን የሚል ቆይተው የገቡ ተከታታዮቻችን ይመስለኛል በአማርኛም አለ መግቢያ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ መስማት ትችላላችሁ ይሄን ያክል ለማለት ነው እናመሰግናለን አቶ ልደቱ ምልኬሳ ወደ አንተ መልሻለሁ
baay'ee galatoomaa gara obbo Baqqaleetti hin deebi'a. Gaaffii lammaffaadhaaf ani mariif ilaallu. Obbo Baqqalee waan baay'een dubbatameera waa'een Abdul Jabbaar Hussein. Egaa Abdul Jabbaar nama akkamii ture? Biyyi keenya nama akkamii dhabdee? Waa'ee Abdul Jabbaar waa'ee isaa akkamittiin ibsita? Galatoomii milkeessaa akkuma sitti nuti keessumaati mana hidhaatti deddeebi'aa mana murteetti deddeebi'aa namoonni turre yeroo rakkinaa sanatti nama bira dhaabbatu argachuun baay'ee salphaan turre nuuf. Keessumaati yeroo jalqabaa abukaatoodhuma yoo argachuu dhabnee turre. Abukaatoodhuma mindeeffamee nu dhaabbatu iyyuu dhabneerra. Sababiin isaa namni hundumtuu hin sodaata sababii tureef. Mootummaadhumatu abukaatoo sii dhiyeessa. Daanyaanis tokkuma, abukaatoonis tokkuma ofuma isaaniitii wal ga'anii dhuma sitti murteessu jechuudha. Haaluma kanaan deemaa ture. Yeroo lammaffaatti yeroo mana hidhaatti yeroo hin deebi'u Abdul Jabbaar dhufee akkuma ammaa Boldatuun kaasee an dhaabbachuu nan danda'a, si dhaabbachuu nan danda'a jedhee namni yeroo sana akka jedhee dubbatu hin turre. Akka amma yeroo kanaayyuu hin turre. Akka isa yeroo marraa sadaffaa yookaan isa booddee akka ta'e kanayyuu hin turre. Namni yeroo jalqabaatiif tolee jedhe tokko obbo Ammaa Mokonnin nama jedhamudha. Isaan immoo afaan Oromoo hin beekanii. Manni murteellee egaa kan federaalaa sababii ta'eef afaan Amaaraatiin geggeeffama rakkoo hin qabu ture. Isaan duwwaatu Oromoo keessatti namni tokko namni na dhiyaachuudhaaf barbaadellee hin jiru jechuudha. Riskii kana fudhatee Adaamaatti Finfinneetti deddeebi'ee ture Abdul Jabbaar kan inni na tajaajilaa ture. Yeroo baay'ee geejjiba kaffalee yeroo isaas gubee halkaniin ka'ee konkolaataa eegee rakkoo sana hundumaa keessa darbee mana murtee dhufee waanuma salphaa isaatiin yookaan abukaatoo yookaan abbaa langaatuun argamne jedhu yookaan immoo abbaa murteetuun argamne jedhu yookaan immoo faayilatu qoratame hin dhumne jedhu yookaan wayii tokkotu hin taane jedhu. Sababii kanaatiif guyyaadhaa gara guyyaatti callumadhanii daddabarsu turan. Yaadattu yoo ta'e gara waggaa lamaati kan ture wanti sun lafarra harkifame jechuudha. Waggaa lamaan kana Adaamaatti deddeebi'ee Finfinneetti deddeebi'ee hojjeta. Isa duwwaayyuu immoo miti gaa. Mana murtee sana duwwaa dhufa miti. Qilintoo lafa nutti hidhamne hin beektu yoo ta'e geejjibaatiif baay'ee rakkisaadha. Finfinnee dhufanii Finfinneetti immoo gara sanatti deebi'uu barbaada. Achi immoo deebi'ee gara Adaamaatti galuu barbaada. Guyyaa guutuu akka fiigetti oola namichi kun. Barii halkan ka'a, halkan immoo deebi'ee manatti gala jechuudha. Kanaatiif namni kanaaf homaa isaa kaffalus hin jiru. Otoo kaffalamees kan kanaa wajjiniin walgitu, kaffaltiin kanaa wajjiniin walgitu yoo argamuudhaaf hin danda'u. Hojii isaa dhiisee, maallaqa isaatti dabalee, humna isaatti dabalee, halkan immoo waan hojjetamu kana barreessaa bulee. Hojiin abukaatoo jechuun waan amma dhaga'ame kana ganama akkanumatti dhufee abbaa murtee dura kan dhaabbatu miti. Halkan waan jedhame sana barreessaa buluu qaba, xiinxalaa buluu qaba, seeraa wajjiniin wal simsiisuu qaba, deebii isaa fudhattee dhiyaachuu qaba, barreeffamaan dhiyeessuu qaba, waan meeqa hojjechuu qaba. Halkanis nama rafu miti namni kun. Homaa idaan irra jiru hin jiru. Inni kaan inni nu hidhee nu gidirsu Oromoo akka keenyaati. Inni makaraa kana nu agarsiisu. Inni nutti muru, inni waan hundumaa nu hojjetu Oromoodhuma. Inni immoo achi keessaa baheetu haqatu bade, dhugaatu jal'ate. Maaliif dhugaan jal'atti? Kanaaf immoo yeroo koos kenne, beekumsa koos kenne, maallaqa koos kenne waan hundumaatiif bira dhaabbachuutu narra jira jedheetu Adaamaatti deddeebi'ee Finfinneetti waggaa 2 guutuu nu wajjin irra. Finfinnee duwwaa miti akkuma nama isiniin jedhee qaawwannootti qilintootti deddeebi'ee kana hundumaa hojjechaa ture jechuudha. Kanaaf waan inni gochaa ture, waan inni hojjechaa ture dhuguma akka amma teenyee salphaatti akka ilaallu kana miti. Gaafa sana immoo keessumaati waan amma jenne duwwaa waan nama baasisu miti. Lubbuu kan nama kaffalchiisu.
kan hunduma walitti ida'ameeti. Kun hundumtu walitti dabalameeti. Namootan isaan hin barbaanneef sababii dhaabbatuuf dhugaa isaan jal'isan qajeelchuu sababii barbaadu. Isa dhokate sana bul'isuu sababii barbaaduutti fi gatii kaffaluu irra ga'e jechuudha. Nuuf jecha kaffale. Dhugaaf jecha kaffale namichi kun. Isa yeroo sana dadhabeyyuu miti lubbuu isaa itti baase itti wareege dhumarratti jechuudha. Kanaaf ani yeroo isaa waa'ee isaa yeroo dubbadhu dhuguma nama akka kana bakka kana kennuuf tokkollee hin qabu. Kanuma jechuun danda'ama. Baay'ee galatoomi obbo Baqqalee. Egaa walumaa galatti wanni ani hubadhu obbo Abdul Jabbaar Hussein gootadha jechuudha. Gootummaa guddaadhaan sirna lama keessatti uummata isaa tajaajiluu isaa argaa jirra. Bara Adduwaayis gootummaadhaan sodaa tokko malee hidhamtoota siyaasaaf kanneen isin dabalatee gootummaadhaan bara sirna Abiy keessas haga lubbuu isaa kaffalee saba isaatiif, uummata isaatiif, biyya isaatiif haqaaf dhaabbatee jechuudha. Namni akka kanaa muraasa ta'uusaa, baay'ee akka hin jirre ta'uusaa namummaadhaaf komitmentii isaatii ol namaaf akka hin dhaabbate ilma sabaa ilma biyyaa ta'uusaa waan hubannedha. Tola ooltummaadha waan inni gochaa ture hundisaa. Kaffaltii namaa hin gaafatu waan jedhu jala muramee ka'eera. Nama akkasii nama guddaa akkasiitu dhabamee jenneetu ilaallachuudha. Ittaana gara keetti deebiseera. እሺ ወደ አቶ ልደቱ ተመልሼ ቀጣይ ጥያቄ ጠይቃለሁ። አቶ ልደቱ ቅድም አስቀድመ አቶ አብዱል ጀባር ምን አይነት ሰው እንደነበረ ተናግረሃል። የምታውቀውን ነገር በማብራራት ምንን ያክል ሰብአዊነት እንዳለው ስትነግረን ነበረ። በተጨባጭ ባላችሁ ግንኙነት ላይ ተመስርተ ምሳሌ በመውሰድ ያንንም በማስታወስ ይመስለኛል ኢሞሽናል የመሆን ነገር አይተናል። ለዛ ይቅርታን ጠይቅም የሰው ልጅ ሰው ነው። ካጠገቡ የጠፋን ሰው ሲያስታውስ ውስጡ መረበሹ የማይቀር ነገር ነው። መጠየቅ የፈለኩት ጥያቄ አብዱል ጀባር ስታቀው ምን አይነት ሰው ነበረ? ቅድም ከነገርከን ነገር ውጪ በዛ ጊዜ ስትተዋወቁ በአካል ስትገናኙ ያየኸው የሱ ጸባዮች ምን አይነት ሰው ነው አብዱል ጀባር? አብዱል ጀባር ሲባል ምን ነው የምታስታውሰው? እንትን ኢታና ብዙ ጊዜ የሞተ ሰው አንገተ ቅጥል ነው የሚባል ነገር አለና እንደዛ እንዳይመስልብኝ ይፈራለሁ። አሁን የምናገረው ነገር እንደዛ አይደለም። አብዱል ጀባር በጣም ሲበዛ በጣም የሚገርመኝ ነገር ትህትናው ነበር። ዳውን ቱ እርዝ የሚሉት አይነት በጣም ትሁት ሰው ነበር ለትንሽ ለትልቁ እና ያ በጣም የሚገርመኝ ነበር። እንደውም በቃ ለኔ ያለው አክብሮት እየበዛብኝ ደስተኛ ነበር። በጣም በቃ በተፈጥሮ ትሁት የሆነ ሰው ነበር። ቅን የሆነ ሰው ነበር። ጨዋ ነው። ያው የሃይማኖት ሰው ነው፣ አይጠጣም። በጣም ጨዋ ሰው እና ተግባቢ ነው። በጣም የተለየ ባህሪ የነበረው ሰው ነው እና ቲሙ ውስጥ አሁን 4 ጠበቆች ነበሩ ይብያችኋል። እሱ ለሁሉም እንደ ልጅ ነበር የሚቆጥሩት፣ እንደ ታዛዥ ነበር ለሁሉም። እንግዲህ ቅድም ያው እናንተም ጠቅሳችኋል። በተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊነቶች የሰራ ሰው ነው። እድሜው ወጣት ቢሆን ግን በጣም የሚገርም ነው። ለሰው ያለው አክብሮት በጣም የተለየ ነበርና እንደው ይሄን ስል ቅድም እንዳልኩት የሞተ ሰው አንገተ ቅጥል ስለሚባል አይደለም፣ ከልቤ የማቀው ነገር ስለሆነ ነውና ከሁሉም ነገር በላይ ደግሞ ያለው ለዓላማው ያለው ጽናት፣ ለሙያው ያለው ጽናት በጣም የሚገርም ነበር። የሆነ ነገር በፍርድ ቤት የማይገባ ነገር በኔ ላይ ሲወሰን ወይ ቀኑ ያለ አግባብ ሲራዘም እኔ ነበርኩ እሱን ማጽናናው። እሱ ነበር የበለጠ የሚሰማውና የሚናደደው። እንዴት እንዲህ ይሆናል ብሎ የሚጨነቀው የሚናደደው እሱ ነበር። እኔ ነበርኩ እሱን ማጽናናው። ችግር የለውም ይደርሳል እንደውና ይሄን ያህል ላመነበት ነገር በጣም ከልቡ ቁርጠኛ የነበረ ሰው።
እና ምንድነው አሁን አብዱል ጀባር የለም በህይወት ምን ሰራው ነገር አሁን የምንነጋገረው ነገር ለሱ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ማወቅ ያለብን አሁን በህይወት አሉ እንደ አብዱል ጀባር ተመሳሳይ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ሰዎች ሪሊ ይሄ የዚህ መድረክ መልእክት ለነሱ ነው ብዬ ነው የኛ ስም ይታወቃል ባለዝና ሆነናል ብንሞትም ያው መቼስ በስም ደረጃ ያን ዋጋ ልናገኝ ይችላል አብዱል ጀባርን ስንቱ ሰው ያውቀዋል ለዚህ ትልቅ ዓላማ ህይወቱን የሰጠ ሰው መሆኑን ስንቱ ሰው እንኳን ሰውና ስንቱ ሚዲያ ያውቀዋል አያውቀው እና ሪሊ ያልታወቁ ጀግኖች አሉ ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ እና አሁንም ራሱ ነው በቅርበት ማቃቸው አሁን ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ስዘጋጅ ያው የመታሰር ጉዳይ ይመጣል ተብሎ ከአዲስ አበባ እየደወሉ ስትመጣ እኔ ነኝ ጥብቅና መቆምልህ ብለው የሚፎካከሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ማድረግ ቀላል ዋጋ አይደለም ያስከፍላል አብዱል ጀባር የኛ ጠበቃ በመሆኑ ነው የተገደለው ያን የሚያውቁ ሰዎች አሁንም ለኛ ጠበቃ ሆነው መቆም የሚፈልጉዋል በዚህ አጋጣሚ አንድ ጠበቃ ሰለሞን የሚባል ሰው አለ አዲስ አበባ እና አሁን እስር ቤት በየቀኑ ለሚገቡ ሰዎች ስራውን ትቶ ስራው ለፖለቲከኛ እስረኞች መቆም እኔ ቤተሰቡን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ማለቅ ስራው ይሄ ግን ስንቱ ሰው ያውቀዋል አቶ ሰለሞን እርግጠኛ አይደለም አይታወቅም እና ሪሊ ይሄ አሁን ምን ሰራው ፕሮግራም እኔ ደስ ያለኝ ያውም ከአራት አመት በኋላ አስተዋውሳችሁ ይሄን ፕሮግራም ማድረጋችሁ ለአብዱል ጀባር አይደለም እሱማ ኦሬዲ አልፏል አይሰማም ይሄ በህይወት ላሉት ይሄን ዋጋ እየከፈሉ ላሉት ህብረተሰቡ ለነዚህ ሰዎች ዋጋ ሊሰጥ ይገባል ሊያቃቸው ይገባል ችግር ሲደርስባቸው ሊጮህላቸው ቤተሰቦቻቸው ሊንከባከብ ይገባል የሚል እምነት አለኝና አብዱል ጀባር በጣም እውነቱን ለመናገር በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ ሰው ነው እና በጣም ማዝነውና በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ያለብኝ እንደው በአግባቡ እንኳን ለቅሶ አልደረስኩም መሞቱን ከሰማው በኋላ ለቤተሰብ በሁለተኛው ቀን ነው ምናምን ደውዬ እግዚአብሔር አጥናችሁ ብያለሁ ግን ወደ ሀገር ይሄዳለሁ ብያልኩ ስዘጋጅና ሳስብ ስለነበረ ሄጄ ለቅሶ ደርሳለሁ ብያልኩ ሳስብ ሳይሳካልኝ ነው እና መጥፎ ስሜት ነው በዛም ምክንያት ያለኝ ማለት ነው እና አብዱል ጀባር የተለየ ሰው ነበር እሱ ብቻ አይደለም አሁን በህይወት ያሉት የሱ ጓደኞች የኔ ጠበቃ የነበሩት ሁሉ ተመሳሳይ አይነት ሰዎች ናቸው በጣም የተለዩ ሰዎች ናቸው ለሰው ልጅ መብት ከልብ ተቆርቋሪ የሆኑ ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጁ ሰዎች ናቸውና እውነቱን ለመናገር ሲሞት አይደለም ደግሞ አንድ ሰው መወሳት ያለበት በህይወት ይያል የሚገባውን ዋጋ ምስጋና መስጠት ያለብን አክብሮት መስጠት ያለብን ይመስለኛል እና ሪሊ ብዙ ጀግኖች አሉ ህዝብ የማያውቃቸው እኛ አፈኞቹ በየሚዲያው እየቀረብን ምናወራው ነን የምንታወቀው ግን ለኛ ችግር ተቆርቋሪ ሆነው ዋጋ የሚከፍሉትን ህብረተሰብ ያውቃቸው እና እኔ እንደው በዚህ አጋጣሚ ጠበቆች ብቻ አይደሉም እውነቱን ለመናገር እኔ አሁን ያለውን ሁኔታ ምን ያህል ተባብሶ እንደሆነ አላቅም ያ የነበረው ሁኔታ ይኖራል የሚል ግምት የለኝም እንኳንስ አይደለም ጠበቃዎቼ ኦሮሚያ ክልል ያኔ ዳኞች ሁሉ ለኔ ታግለዋል ህጉን ተጠብቀው ለኔ ታግለዋል እኔን እንድፈታ የፈረዱ ዳኞች 3 ጊዜ የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ተጥሶ ከፍርድ ቤት እንዳልወጣ ሲደረግ አቤቱታ ፊታቸው ላይ ቆሜ ሳቀርብ የመሃል ዳኛው ምንድነው ያለው አቶ ልደቱ እንግዲህ እኛ ታንክ የለን መድፍ የለን ነፃ ነው ይለቀቅ ብለን ከመፍረድ ውጪ ምን ልናደርግ እንችላለን መንግስት ራሱ ህገ መንግስቱን ከጣሰው ምን አድርጉ ትለናለህ ብሎ በጣም አዝኖ ተናገረኝና በዳኛ ደረጃ የመንግስት ተቀጣሪ ሆኖ ሳይፈሩ ህጉን አክብረው ኤቲክሱን አክብረው ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ አሁን እነዛ ሰዎች ምን ያህል አሉ አላቀም እርግጠኛ አይደለሁም እውነቱን ለመናገር ምክንያቱም አሁን በፖለቲካ የሚታሰሩ ሰዎች አሉኝ ወዳጆች እነ መስከረም እነ ክርስቲያን ብዙ ወዳጆች አሉ የሚሰጣቸው የጊዜ ቀጠሮ መጉላላት ይሄ 2 አመት እስካሁን እስር ቤት ካሉ ፍርድ አላገኙ እና ሪሊ በዚያን ጊዜ ጠበቆች ብቻ አይደሉም ዳኞችም ጭምር ተባባሪዎች ነበሩ ተገደው ለመንግስት የመንግስት ተከራካሪ ሆነው የሚቆሙት
አቃቢ ህጎች እንኳን ሪሊ ለኛ ያላቸው አዘኔታ ቀላል ቁጭታቸው ቀላል ነበር እና የዛ አይነት ሁኔታ ነው የነበረውና እኔ በህይወቴ አንድ ትልቅ ትምህርት ያገኘሁበት ሂደት ነው ያ ሂደት የነበረው ብዙ የተማርኩበት ሂደት ነው የነበረውና አብዱል ጀባር እንደ በቃላት መገልጸው ሰው አይደለም በጣም ነው ያዘንኩት ደግሞ አሟሟቱ በጣም የሚያሳዝን ነው በጨለማ ቱቦ ውስጥ ነው ወድቆ የተገኘው እና ደግሞ ያው ሆስፒታል ገብቶ እንደተረጋገጠው ከጀርባው በኩል ከፍተኛ የሆነ ጭንቅላቱ ላይ ምትና ክፍተት ነው የነበረው አንድ ሰው ቱቦ ገብቶ ሞተ ሲባል ልክ ሰክሮ እንደሞተ ማለት ነው አብዱል ጀባር መጠጥ የሚባል ነገር አይቀምስም ቅድም እንዳልኳችሁ ሃይማኖተኛ ሰው የሚያመሽ ሰው አይደለም ያልተገባ ቦታ የሚገኝ ሰው አይደለም እና እንዲህ አይነት በጣም ጨካኝ የሆነ ግፈኛ የሆነ አገዛዝ ነው ዛሬ በሀገራችን ያለው እና ሁልጊዜም ሽንጣችን ገትረን ጠንክረን እንድንታገል የሚያደርገን እንዲህ አይነት በጣም ዘግናኝ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ስላለ ከጎናችን የምናውቃቸው ሰዎች ንጹህ ሰዎች በአደባባይ የሚገል መንግስት ስለሆነ አገዛዝ ስለሆነ እና ይሄን ነው ማለት የምችለው ለጊዜው እናመሰግናለን ልደቱ በእውነቱ አብዱል ጀባር የብዙ ነገር ምሳሌ ስለሆነ ከዛ ያለፈ ነው አሁን አንተ እንዳልከው ከአብዱል ጀባር ያለፈ ነው አሁን የምንሰራው ነገር ራሱ ለእንደሱ አይነት ሰዎችም ጭምር ማስታወሻ የሚሆን ነገር ነው በኋላ ላይ ልንጠይቅ የነበረን ጥያቄ አንድ አልፈ ስለበለስክልን እናመሰግናለን ግን ጥያቄውን ማንሳታችን አይቀርም ወደ መልከይሳ መልሻለሁ ባየ ገለቶማ ኢጣንሴ ገራ ቦቀሌት ደብና እጋ ዋኒ ባየ አካታኒ አጀቻ ቦ አብዱል ጀባር ከኤጅራ ቦቀሌ አብዱል ጀባር ማሊፍ አጀፋሜ ጀተያድ ማለጋ biyya keenya keessatti sirna gaarii qabaannee hin beeknu sirna mirga dhala namaa kabaju arginee hin beeknu sirna saba isaa nagaadhaan bulchuu akka isaa ta'utti bulchuu arginee hin beeknu sirna walqixxummaadhaan saba isaa ilaaluu arginee hin beeknu warroonni kana morman immoo yeroodhaa gara yerootti kaa'aadhuma turanii har'as jiru gara fuuldurattis inuma ka'u hamma kun jirutti sirnoonni kuni namoota isaaniin falman balleessaadhuma dhufan nama isaan jala dhaabbatu kan waa'ee mirga isaatiif falmu waa'ee mirga nama biraatiif falmu kan dhugaa barbaadu kan haqa barbaadu hundumtuu biyya sana keessa akka jiraatu barbaadamu har'a sadarkaa kanarra haa ga'u iyyuu malee duriitii jalqabee kanuma keessa darbineeti kanuma keessa dabarree gatiima kaffalaatee as geenye uummati kuni gatiima kana baasaa dhufe namoonni baay'een barnoota gaariituu qabanii humna ittiin fiiganii hojjetanii ofii isaaniis saba isaaniis maatii isaaniis tajaajilanitu qabanii akka hin taanetti bakka hin taanetti ajjeefamanii gatamaadhumaas gahan sirna yeroo sirna gonfoo sana keessas kanuma ture booddee dargiin isee gad dhufee aangoo eega qabatee waanuma sana itti fufee isa booddee immoo warri dhufan wayyaaniin isuma sana itti fufanii inni kun immoo daraniyyuu caalchisee nama ol jedhee salaalu nama ol jedhee yoo dubbachuu illee baatee dubbachuu hin oolu kan jedhu maatii isaati fira isaati kan jedhu iyyuu dhabamsiisaa jira jechuudha. Kanaatiif namoonni dhugaa dubbatanii fi waan gaarii hojjetan gatii kaffalaadhuma dhufan. Baay'een isaanii immoo umuriidhuma Abdul Jabbaar itti wareegame kanatti wareegaman. Soddomoota keessa yookaan 40 jalqaba keessa kana keessatti kan isaan dhuman. Namoota guguddaan nuyi qabnu seenaa keessatti nuyi qabnu umrii sana keessa kan isaan wareegamanii dhuman. Yoo maqaa isaanii dhoofnee abalufaa jennee dubbachuu hin dandeenyu. Xiqqoo miti lakkoofsi isaanii xiqqoo miti maqaan isaaniis baay'ee. Nuti waan gochuu dandeenyu nama akkasii nuun dhabsiisin gara fuulduraatti. Nama akkasii akka hin dhabneefiti
Har'a waa'ee Abdul Jabbaar dubbanna nuti. Akkuma lidatuun dubbate Abdul Jabbaar kana booddee nu wajjiniin hin jiru. Waa'ee isaa gaarii yoo haasofnes hamtuu yoo haasofnes nu dhagaa hin jiru. Inni hojii isaa raawwatee deemeera. Nuti maaliif dubbanna har'a? Namni dhugaa dubbate maqaansaa yoomiyyuu taanaan seenaansaa yoomiyyuu taanaan hin dagatamu isa jedhu. Ilaallee immoo nama keessa namni jiraachuusaa beeksisuudhaaf. Nama keessa namni akka jiru. Abbootii murtii keessaa akkuma amma inni obboleessi koo kaase warra abbaa murtoo yookaan daanyaa kana keessaa namni gaggaariin jiru. Namni dhugaa barbaadu, namni keessi isaanii dhugaa barbaadutu jira. Ani hidhaasa jalqabaa yeroo waggaa 8 murtaa'e sana daanyonni warri galmee keenya laalaa turan sadanuu gaafa haga amma kanatti murteessaa jedhanii warri karaa mootummaa gara yeroo ergamuu fi hin murteessinu kana jedhaniituma dhiisan. Namoota biroo daanyaa biroo nama 3 nama guyyaa tokko taa'ee nu ilaalletu dhufee waggaa 8 namatti murteessee deeme. Warra har'allee beenu warra har'allee lubbuun jiran jechuudha. Warri sunis jiru warri kunis jiru. Warri dhimma keenya ilaalaa turan ayi kun dhugaa miti. Dhugaa jal'ifnee maa nama kanatti amma kana murteessinu jedhanii galmeessa dhiisanii deemu. Namni hin beekne namni guyyaa tokko waa'ee keenya hin dhageenye dhufee dhumatti amma sana waggaa amma sana natti murteessee deeme jechuudha. Kanaaf nama keessa namatu jira. Daanyaa keessas daanyaan jira. Abukaatoo keessas abukaatoon jira. Hakiimii keessa hakiimii jira. Barsiisaa keessa barsiisaa jira. Mootummaa keessa namatu jira. Namni nama jedhamu jira. Namni quuqamu jira. Namni saba isaatiif namni dhugaadhaaf quuqamu jira. Namoota akkasii keessaa tokkodha Abdul Jabbaar. Abukaatoo ta'ee gaafa nuuf dhaabbatu abukaatoo 2 3 qabna turre gaafa sana. Abukaatoo 3 qabna turre. Akkuma sila isinitti himee tokko Ammaa Mokonnin jedhama, inni tokko Abdul Jabbaar Huseenii. Wandimmoo Ibsaa nama jedhamu tokko immoo jira abukaatoo. Amma yeroo tokko namoota yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti yeroo sana namni baay'een ajjeefamaa sababii tureef nama ajjeefame namoota ajjeefame kanatti yaadachuudhaaf uffata gurraacha uffannee baanaa jenneetu mana hidhaate uffata gurraacha uffanneetu mana murteedha. Jennaan manni murtee maaliif uffata gurraacha uffatanii lammata akka hin uffannee jedhee nu deebise. Jennaan gaafa guyyaa lammaffaa ammas uffannee gaafa dhaquudhaaf kaanuu uffattanii hin deemtan jedhan. Eegan kunimmoo uffata kana uffanne malee hin deemnu jennaan nu deebisan. Nu deebisanii yeroo biraatti beellaman. Gaafa beellamni sanaa utuu inni boru hin jiru har'a dhufanii uffata gurraacha jedhamu hundumaa mana keenyaatti haxaa'anii dhufanii fuudhanii deeman. Akka nuyi boru uffannee nanneef jechuudha. Ganama musanii mana murtee dhaqaa jedhanii nan uffata hin qabnu enne. Jennaan qullaa keessanis haa ta'uu dhaquu qabduu daanyaan immoo nambisinaa jedheera. Dhaquu qabduu jedhan. Hinnannaa jenneen. Qullaa keenyatti akkuma hirribaa kaanetti mana murteetti nu geessan. Kana namni baay'een hin beeku ta'a. Nama 22 ta'anii qullaa keenya dhan. Gaafa sana Abdul Jabbaartu ture tokko. Abukaatoon keenya kan ture jechuudha. Akka namni nu nagarreef naannoo sana nama jiru hundumaa iddoo sanaatti haxaa'anii balleessanii namni akka achiin dhaabbanne godhanii atoobisiisa nu ittiin deemnu karaa boroo naannessanii galchanii utuu namni nu argin akka namni footoo nu hin gaafne akka namni homaan goone godhanii karaa boroo nu galchaniitu gaafa ol nu seensisanii Abdul Jabbaar iddoo sana. Gaafa sana imimmaan inni buusee boo'ee gaafa achitti qullaa keenya gaafa nu argu warra gaafa sana arge duwwaatu beeka. Dhalli namaa yoo maal ta'e hammam yoo rakkate hammam yoo miidhame qullaa isaa iddoo kana dhufaa jedhe. Maal yoo ta'e dhugaan hammam yoo dhokatetti hammam yoo itti dhagahame qullaa isaa mana murtee dhufa namni tokko. Falmii guddaatu ture. Gaafuma sana immoo
warri abukaatoon maaliif itti nimnesini maaliif uffata gurraacha uffatanii dhufu gaafa jedhani namicha ammas ni jennu kun wandimmoo ibsaa jedhamu kun immoo maal nuun jedha innis abukaatoo keenyadha. Kabajamoo mana murtee ani itti meera hin uffatina uffata gurraacha kana uffachuun seeraa ala sirrii miti ittiin jedheera na didanii jedheetu achi addeebi'ee nutti fala agartanii. Abukaatoo keessas abukaatoo jira innan siin jedhu kanaaf daanyaa keessas daanyaa jira. Kan dhugaa barbaadu jira kan dhugaa dhoksu kan dhugaa jal'isu immoo jira. Abukaatoo kee keessa kan sii falmu jira kan sitti falmu immoo jira deebi'ee achi as kan sitti falmu jechuudha. Yoo daanyaa waa dubbatu daanyaan achi yommuu inni jabaasu na'ee achi addeebi'ee immoo waan biraa kan sitti haasa'u isatti dubbatte haqaaqee waan biraatti immoo kan hiiku jechuudha. Nama akkasiifaatu immoo ture. Abdul Jabbaar fa'aa warra gatii kana kaffalanii yoo hin yaadattu yoo ta'ee fi yuunifoormiin mana hidhaa yeroo sanaatti jalqabeetti yuunifoormiin akka inni uffatti akka inni hodhamuuf hidhamaadhaaf kan inni ta'e. Nuti hamma dhumaatti uffata gurraacha malee hin uffannu jenneen. Uffata gurraacha malee uffannee hin dhufnu yookaan qullaa keenya dhufnaa yookaan uffata gurraacha uffannee. Yoo kana ta'uu baate immoo yuunifoormiin jira yoo ta'e immoo yuunifoormiin nu hodhamuu qabaa jenna. Jennaan yeroo suma warra abbootii qabeenyaa kana walitti sassaabsisanii maal godhanii horii guuraniitu ji'a tokkotu hin ta'in yuunifoormii nutti uwwisan jechuudha. Uffata gurraacha akka nuyi uffanne. Eega sanaatti jalqabeeti yuunifoormiin kan inni dhufu. Jijjiirama kana kan fidan namoota gatii akkasii kaffalanii warra dhugaadhaaf dhaabbatanii falmanidha. Kuni waan baay'eedhaaf gargaare. Kana jechuu kanan barbaade akkuma lidatuunis duraan kaasee dubbate daanyaa keessa daanyaatu jira. Abukaatoo keessa abukaatootu jira. Hakiimii keessa hakiimiitu jira. Hakiimiin inni tokko in akka yoo namni madaa'ee yoo inni dhaqeyyuu isa kanaaf inni kun kana sababii ta'eef isaaf gargaarsan kennin ittiin jedhu inni kaan immoo lafa inni jirutti iyyuu dhaqee lafa inni ciisitti iyyuu mana isaatti iyyuu halkan dhaqeetu immoo gargaara inni kaan nama keessa namatu jira. Namoota nuyi qabnu keessa namoota akkasii ture nama tokko ture Abdul Jabbaar. Gara fuulduraatti namoota akkasii akka rabbi nu dhabsiifnetti namoota akkasii yaadanna maqaa isaanii kaafna seenaa keessatti akka inni galmaa'u barbaada. Kanuma jechuun barbaada Milkeessa. Baay'ee galatoomii obbo Baqqalee guduunfoo butuu hin taane waanuma dhugaadhaaf waan dhaabbateef ajjeefame namni kun. Haqaaf waan dhaabbateef qabsaa mirga dhala namaa waan ta'eef ajjeefame Abdul Jabbaar Huseen. Balleessaa tokko hin qabu. Seerri haa kabajamu waan jedhee cichee lammiilee hundaaf dhaabbateef wareegama kana hunda kaffalee. Namni haqaaf dhaabbatu abukaatoo keessaas waan akkasii saba kanaatiif irra gayan jedhu nuu kaaftee ulfaadhu ittaana gara keetti deebise. አቶ ልደቱ የሚቀጥለው ያንተ ነው። ቅድም አብዱል ጀባር የተገደለው ለኛ ጠበቃ ስለሆነ ነው ስትል ሰብቼህ ነበረ። አንድ ሰው ለተከሳሾች ጠበቃ ሲሆን የሚገደለው ለምንድን ነው? እና ብዙ ጠበቆች ዛሬ ስራቸውን ሰርተው እየኖሩ አይደለም ወይ? ማን ገደላቸው? ስለዚህ አብዱል ጀባር ለኛ ጠበቃ ስለሆነ ነው የተገደለው ተብለህ ብትጠየቅ ምንድን ነው የምትለው? ወል እንግዲህ የሥርዓቱን ባህሪ ያላወቁ ወይም ያወቁ ደግሞ እውነቱን መቀበል ያልፈለጉ እንደዛ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ አገዛዝ በጣም አንዱ ልዩ ባህሪው በመቀጣጫ የሚያምን ነው። አንድ እርምጃ በአንድ ሰው ላይ በወስድ ሌሎች ያን እርምጃ አይተው ፈርተው ከድርጊታቸው ይቆጠባሉ ብሎ የሚያምን አገዛዝ። እኔ አብዱል ጀባር ለሌላ አይደለም ለመቀጣጫ የተገደለ ሰው ነው። እኛ ለምንጠላቸው ሰዎች በፈጠራ ክስ ለምንከሳቸው ሰዎች ፍርድ ቤት እየሄዳችሁ የምትቆሙ ጠበቆች የህግ ባለሙያዎች ማታርፉ ከሆነ ይሄ እጣ ፈንታ ነው፣ ይሄ እድል ነው የሚገጥማችሁ ለማለት በመቀጣጫነት ተገድሏል ብዬ ነው። ሌላ ምክንያት ይኖራል የሚል እምነት የለም። እና አገዛዙ ይሄ ባህሪው
ይሄ ባህሪው ነው። አይደለም አንድን ግለሰብ ህብረተሰብ በመጨፍጨፍ በመግደል ሌሎች ጸጥ ረጭ ብለው እንዲገዙ ማድረግ ይችላል ብሎ ከልቡ በመቀጣጫ የሚያምን ነውና እንደዛ የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢታና ወይ በቅንነት ያገዛዙን ባህሪ ገና አላወቁም ወይ ደግሞ ቅንነት በማጣት እውነታውን ለመቀበል አልፈለጉም ብዬ ነው የምወስደው። አመሰግናለሁ አቶ ልደቱ። መልኬሳ ወደ አንተ መልሻለሁ። Galatoomii egaa gara gaaffii itti aanutti yoo dabarru obbo Baqqalee Abdul Jabbaar irraa egaa maal baranna? Amma inni hin jiru jennee irraa sila dubbatteettatis obbo Lidatuunis kaaseera. Abdul Jabbaar irraa dhaloonni maal barataa? Biyyi maal barataa? Legaasii akkamii nuuf dhiisee deemee jennee dubbachuu dandeenya? Egaa legacy waan qabuuf haasa'aa jirra amma. Kan nama du'ee duwwaa, kan nama du'ee hundumaa miti kan nuti dubbannu. Keessaa filannee dubbannu. Maaliif keessaa filanne? Waan fakkeenya ta'uuf, waan barnoota ta'uuf, waan dhugaa jajjabeessuuf, waan egeree biyya kanaatiif immoo hojii murteessaa ta'e namoonni hojjetan akka hin dagatamne. Hojiin isaanii boollaa oli akka inni ta'e. Wareegamtoota kanaan dura turan waggaa 50-60 dura warra wareegaman yoo ilaalle utuu gaafa sana wareegamuu baatanis yoo nan jiran isaan numa du'u. Utuu gaafa sana du'uu baatanis turanii numa du'u. Hiriyoonni isaanii hin jiran. Garuu seenaan qaban hiriyoonni isaanii. Warri isaan biraa hafee seenaan qaban. Isaan garuu seenaa qaban. Bara baraan yaadatamu. Maatiin isaanii itti boona, sanyiin isaanii itti boona, biyyi itti boona, biyyi ittiin dhaadata, ittiin fakkeenya godhata. Warri akkasumaan jiraate, amma jiraate warri du'e garuu numa du'e. Nalatee jiraate hin du'e. Kanuma waa'een isaanii jechuudha. Gaafa isaan du'an waa'een isaanii achumaan du'a. Maqaan isaanii achumaan du'a achumaan darba. Kan Abdul Jabbaar fa'aa garuu barbaraan jiraata darba. Barbaraan jiraata. Kanaaf haasa'aa jirra. Waggaa irraa sunuma haasofna. Waggaa 2 irraa sunuma haasofna. Waggaa 10 irraa 100 irraa sunuma haasofna. Seenaanis galmeessee kaa'e. Kanaatiif dhugaan abbaa seenaa nama godha. Namni dhugaa dubbatu waa'ee dhugaatiif namni falmu yoomiyyuu maqaansaa boollaa ol jiraata. Seenaa keessatti katabamee dhaloota dhufuuf darba jechuudha. Kanaatiif egaa kan nuti irraati kan nuti barannu isa kana du'a obboleessa keenyaarraa yoo jiraates gaaf tokko du'uunsaa hin oolu, karaa maaliinis du'uunsaa hin oolu, garuu bifa kanaan darbuunsaa nuufi fakkeenya gaariidha. Warra jiraniif fakkeenya gaariidha jechuudha.